ما شاء الله تبارك الله hundi keessanuu furmaata shamarran kennaa kan abbaa manaa qabanis kan hin qabne ta'e garuu gaafileen har'a qophii kana qopheesse gaafii mushurraati yookiin ammoo shamarree miidhaguu barbaaddu abbaa manaa isiitii fi gaa'ela tan haaraa ijaarrachuu feetu har'a qophii addaa qabadee dhufee jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunee Oromoo koo guutuu jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin isiniin jedha. Har'a kan hin qabadee dhufe hundi keessanuyyuu waan dubartii keenyaaf barbaachisu laafiinsa qaama keenyatiifis ta'ee qulqullinnaa fi ijoollee heerumuu hedduu gaa'ilaaf barbaaddutuyyuu na gaafate maal fayyadamuu qaba qaama kiyya kan naa laaffisu kan naa qulqulleessu qoricha ajaa'ibaa kan namoonni hundi beekuu qabdanii fi akkasuma namoonni hundi itti fayyadamuu qabdan kunoo qarraa kana sitti argitan kun haaluma salphaa ta'eef karaa salphaa taheen harcee boqqolloo maankaa lamaa fi harcee kakaawaa yookiin kakaawaa batarii fi harcee adii kaqamadii haa taatu kahayisaa haa taatu rakkoo takkan qabu harcee mataate burcuqqoo tokkoo fi bishaan burcuqqoo lamaa dhiyeeffannee garuu jalqabaaf burcuqqoo tokko qofa itti fayyadamna. Kanaaf hanga xumuraatitti hundi keessanuu na wajjin viidiyoo kana bu'aa laala irraa fayyadama. Asumaan kan isinitti himuu qabu namoonni hedduun jechuudha kana hin beeytani haala salphaa ta'een xaawula maxxabashaa keessan dhiifama isiniin jedha eelee irra keettanii eelee qulqullina qabdu dhiitanii harcee keessanitti naqxanii harcee ibiddarra immistan jechuudha. Ibidda baay'ee laafaa ta'e irratti asiin dura ammootuyyuu dilkaa suudaanii isinii hojjedhee jira. Har'a garuu ammootuyyuu akkuma dilkaa san tahee haala salphaa ta'eef waan biyya keenya keessatti argamuu danda'u yookiin argamuudha. Kunoo akkuma sitti argitan kanaan harcee kakaawaa itti goona. Yoo harcee kakaawaa hin qabaanne namoonni hedduun kakaawaa hin beeytan taha ergasanii harcee boqqolloo itti naqna. Harcee boqqolloo maankaa lamaa jechuudha. Harcee boqqolloo biyya keenya jira. Harceen qamadii, harceen hayisaa, harcee adii jechuudha. Walumaa galatti hayisaa ni ta'a. Ergasii diimatee akka kana taha namoonni harcee kakaawaa argachuu hin dandeenye rakkoo takka hin qabu erga dhimmisnee midhaan sun diimatee bilchaatee jedhee haaluma salphaa ta'een bishaan keenya itti goonee waliin dhahaa deemna jechuu haaluma amma argitan kanaani namoonni harcee kakaawaa hin qabne furmaanni isaa hin jira rakkoo qabu isiniif hima isiniif kaaya jechuudha. Kunoo akkuma asitti argitan kanatti erga inni bishaan ibidoo harcee ho'aa saniin naqnee booda sanii ammoo bishaan ergatti naqnee harcee boqqolloo maankaa tokko dura itti goone miire tokko boodarra itti goone ibidda jala dhaamsine waliin geenne harcee boqqolloo erga inni qorree jedhee haaluma salphaa taheen qaama keenya guutuu dhiqannee fuula keenyarraa jechuudha ittiin riina daqiiqaa 5 qaama keenya guutuu ittiin sukkuumna. Namoonni hedduun jechuu kan isin asirratti beekuu qabdan namni kakaawaa harcee kakaawaa argachuu hin dandeenye boodaraa kakaawaa zayitii zayituunaa fi zayitii kakaawaa zayitiin kakaawaa illee ni taha dhadhaan kakaawaa illee ni taha zibdata kakaawaa jedhaniini haala kanaan erga inni qorree jedhe qaama keenyatti kallattii amma harkarratti argitan kana qaama keessan mara dibattan jechuu isiniif galee namni harcee kakaawaa argachuu hin dandeenye zayitii kakaawaa kireema kakaawaa ka keessaa argattan jechuudha. Zayitii zayituun illee ni taha hundi isaatuyyuu wantoota argattan irraa fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf fakkeenyaa fi zayitiin loozillee ni taha zayitoota kanneen keessaa kan argattan ittiin fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Itti aansuun ammootuyyuu kan asitti argitan zayitii zayituunaa akkasuma ammootuyyuu sukkaaraa fi loomiidha. Hedduu waan bareeda tahee fi qaama keenya laaffisuufis tahee qulqulleessuuf namoonni hedduun qaamni isaanii kan leenxixu yookiin ammootuyyuu kan yeroo hedduu yoo isaan dhiqatan fuuran irratti leenxixu jechuu akka waan ququnca'uu yeroo hedduu isaan rakkisu ni jirani. Hundi keenya ni beekna jechuudha. Isaaniifis furmaata hedduu akkasuma ammootuyyuu foolii bobaa jalaa hamaa dhayuu fi akkasuma ammootuyyuu qaama keenya bareechisuufis tahee laaffisuuf sukkaaraa akkuma sitti argitan kanatti dhiyeeffannaa akkasuma ammootuyyuu loomii walakkaa dhiyeeffannaa zayitii zayituunaa hanga tahee jechuudha ni dhiyeeffannaa. Haaluma salphaa taheen hasfuunee sukkaaraa zayitii zayituunaa fi loomii keenya walitti mayna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo hundi keessanuyyuu kan isin beekuu qabdan kuni erga shaaworii seenne shaaworii keessa teenne fayyadamna jechuudha. Namoonni keenya hedduun ni balaaleffatan waan adda addaa fayyadamuu fi akkasuma waan gara nyaattan isin hin balleessu isin bareecha malee garattuu nyaata hartanii misilaa isin miidha jechuudha. Kanaaf sukkaaraa keenya maankaa 2 hanga 3 fudhannee zayitii zayituunallee maankaa 2 hanga 3 itti naqnee cuunfaa loomii hanga tahe maankaa tokko itti goonee waliin geenne haaluma salphaa taheen qaama keenyatti dibnee qaama keenya daqiiqaa 5 ittiin riinee booda lolla'anna jechuudha. Itti aansuun bunuma dhuyidan kana rajaa isaa kan hafe jechuudha. Zayitii zayituuna tahuu akkasuma ammootuyyuu zayitii kakaawaa tahuuyyuu duwwaa isallee yoo ta'e rakkoo hin qabu akkuma amma isiniin jedhetti shaaworii dura ittiin qaama keessan shaaworii booda na of kolcha shaaworii booda qaama keessan ittiin riidanii ittiin fayyadamuu qabdanii.
akkaataan fayyadama isaa hundi isaatu wal fakkaatanii erga shaaworii saamunaan dhiqannee geessine ittiin diban hundi isaa garuu osoo zayitii qabaatee hedduu bareeda. Sababbiin isaa qaama keenya laaffisuu fi zayitiin qaama keenya akka dhuguu fi shuntuura adda addaa ittisuus tahee malee maal isinii himuu danda'a qaama keessan iskiraappi ajaa'ibaa isiniif laaffisaa. Qaama daa'imaa fakkaataa qaamni keessan lallaafaa bareedaadha. Shamarran keenya hedduun sababa miidhama adda addaa kan qaamni keessan isin goguus tahee akkasuma kan qaamni keessan rakkoolee adda addaatiin isin saaxilamu akkanatti fayyadamtanii bareeduu ni dandeettanii hundi keessan karaa kanaan haa bareennu haa bareechifannu isiniin jedha. Mushurras tahee tan mana jirtu tan deettis tahee tan ulfaa tan mushurraa hin tahin tan heerumin tan heerumtee jaarsa jala jirtuu fi tan jaarsa jala illee hin jiru. Shamarran keenya irra caalaan isaanii jechuudha jaarsa jalas jiraatan heerumanis jaarsa bira kan jirree fi akkasuma immoo rakkoolee adda addaa sababa dalagaatiif kan baay'ee rakkatanii jechuudha. Kanaaf hundi keessan haala kanaan fayyadamtanii qaama keessan laaffifachuu fi haaluma kanaan itti dibdanii shaaworii keessatti obsaan jechuu amma fakkeenyaaf namni mana arabaa jiru ani dibachuu hin danda'u ani fayyadamuu hin danda'u jettanii ni dandeettan fayyadamuu sababbiin isaa waan shaaworii keessatti ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf daqiiqaa 30 shaaworii keessan erga dhiqattanii saamunaan geessitanii akkanatti riidanii achi gad dhiqattanii shintibeeti arabaa dhiquu hin dadhabdan jechuudha. Kanaaf ofii fiddamnee osoo beeynu argitanii wallaalarraa jechuudha. Osoo yeroollee qabaachuu qabnu wallaalarraa ofitti taphannaa haala kanaan hundi keessan qaama keessan bareechifachuu eeggachuu ni dandeettanii shamarran keenya guutuun xiqqaa fi guddaan akkasuma mootuyyuu fuulafillee ni tahaa hedduu fuula keenyallee laaffisuufis tahee bareedinaafillee rakkoolee adda addaa ittisuuf torbaanitti yoo danda'ame osoo yeroo lama akkana goone kireemni kakaawaa isa kana yeroo hedduu barsiisee jira. Kireemni kakaawaa kuni galgala ija keessan jalattis dibattanii fuula keessan dibattanii fuula qulqulluu dhiqattanii osoo silaa ittiin raftanii ganama dhiqattanii walitti dhaabdanii kireema kana qaama keessaniif looshinii qaama keessaniif filatamaa gootanii filattanii hedduu bareedaadha. Dhadhaan isaa kana jechuudha. Namni biyya arabaa keessa jirtan zibda kakaawaa yoo jettan namni wallaalee hin jiru markazni inni dhabame hin jiru bakki inni dhabame hin jiru isiniin jedha. Filannoo keessanii kireema kakaawaa bituu dandeettanii zayitii kakaawaa bituu dandeettanii dhadhaa kakaawaa bituu dandeettanii namoonni kana hunda dhabdan biyya keenya keessa jirtammoo dhadhaa keenya dhadhaa warii hedduu filatamaa fi isa irra caalaadha. Kana kadhabdan kana hunda qobboo keenya jira caccabsitanii keessaa baastanii itti godhachuullee itti fayyadamuu ni dandeettanii. Asiin dura zayitii qobboo akkamitti fayyadamtanii akkamitti keessaa baastanii hedduu barsiisee jira. Garuu viidiyoo kiyya namni hin argin jala deemtanii arguuf si akkasuma laaluu ni dandeettanii. Zayitiin kakaawallee isuma kanaan namni hundi keessanuyyuu yoo isinii danda'ame karaa kanaan qaama keessan eeggachuus tahee bareechifachuu gaafilee adda addaa kan na gaafattaniif hanga danda'ameen isiniif hojjadha. Itti aansee ammoo gaafii tuffaahaa waa'ee kalee irratti yookiin aappilii irratti hojjadhe. Kumtaatee mana keenya keessatti baay'ee na gaafataa jirtanii inshaallahu ta'ala rabbiin keenya nuu laaffise taananii anaafis guyyaa muraasa qofa tafe jechuudha. Banuu fi inshaallah niin bana jedhee abdiin qaba. Laalee jennaaniin garuu gadi hir'atee baay'ee natti tolee ijattuyyuu hedduu nama gammachiisa. Kanaaf hundi keessanuyyuu zayitoota asitti argattan kana keessa ka barbaaddan bitadha. Namni kana dhabdan akkuma isinii hime zayituunni mana arabaa kamiyyuu hin dhabdamne zayituuna fayyadama. Namni biyya jirtan ammoo dhadhaa fayyadama. Shamarran keenya gaafa biyya galtanillee dhadhaa fayyadamuu ni dandeettani. Kanaaf beekuun nurratti barbaachisaadha. Hundi keessan turtii gaarii fayyaan faasiniin jedha. Oromoo kan koo guutu namoonni maatii koo taatan asumaan na jajjabeessuun hedduu galatoomaa isin jaalladha isiniin jedha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Razaan Ooroo 20 galuu gahee namni haaraa taatanii viidiyoo kiyya argitan subscribe gochuun akka 20 seenuu na taasisaa waan xiqqootuyyuu na hafee Oromoo koo guutuu isin jaalladha isin kabaja isiniin jedha. Kanaaf hundi keessan gaafii na gaafattanii isinii deebisuu dideef jaaladhe osoon tahin dirqamee haala naaf toluu dhabee biizii ta'eetii na of kolchaa isiniin jedha. Du'aayin kadhaa akka viidiyoo qofa hojjechuu irratti xiyyeeffadhee hojjedhu maaliif jennaan harkaa wanni hundi babbadaa yeroo qoricha dhiyeessuu yeroo argitanii wantoota adda addaa addaan baafadhu wallahi yeroo hedduu na fudhatee akkasuma mootuyyuu maal isiniin jechuu danda'a horaa bulaa fayyaan faayaa turtii gaarii.